Kabajamoo hordoftoota Gumii Raayyaa kam jirtu nageenyi badhaadha. Ani nagaa kooti mata duree iccitaa milkaa'inaa ilaalchisee itti seensaaf kan ta'u yeroo darbe viidiyoo tokko isiniif hojjedheen ture. Viidiyoo sana keessattis barataa yuunivarsiitiif milkaa'ina jechuun qabxii olaanaa galmeessuu qofaa osoo hin taane beekumsa isaan gitu qabaachuus akka qaban waliin ilaallee turre, hubannee turre. Kanaaf immoo wantoonni haalaan hubatamuu qabaniif beekamuu qaban ni jiru. Egaan isaan kanadha kan nuti tokko tokkoon waliin ilaallu. Isaan kana keessaa inni jalqabaa guyyaa har'aa walii wajjin kan ilaallu ofitti amanamummaa qabaachuu kan jedhudha. Egaan nu hordofaa viidiyoo kana follow godhaa, share godhaa, like godhaa isiniin jedhaa. Barataa yuunivarsiitii fi ofitti amanamummaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee barataa yuunivarsiitiif qabxiin isaanii akka gadi bu'uuf yookaan immoo bu'a qabeessa akka isaan hin taaneef danqaa guddaa kan itti ta'u ofitti amanamummaa dhabuudha. Nama isa kaan ilaaluu, waan namni kaan godhu ilaalanii dhiphachuudha. Keessumaa yuunivarsiitii keessatti barattoonni baay'een nama isa kaan ilaalu, barataa inni kaan waan godhu ilaaluudhaan ofii isaanii of dhiphisu. Barataa inni kaan yeroo dubbisu, yeroo qo'atu wanti baay'een akka isaan darbe. Qo'achuun barataa sanaa akka isaan miidhu itti yaadu. Kanarraan kan ka'e waan ari'amuu danda'an illee itti fakkaata. Qo'achuu dhiisuu ofii isaaniitiin osoo hin taane qo'achuu isa kaaniitiin waan yuunivarsiitii keessaa ari'aman itti fakkaata barattoota baay'eetti yeroo baay'ee. Kanarraa kan ka'e maal godhu yeroo mara yoo dubbisanis yoo dubbisuu baatanis dabtara isaanii baatanii mooraa keessa naanna'u harkaan dhaban jechaadha. Sa'aatii 24 dabtara isaanii gaggalagalchu. Egaan waan dubbisaniif, waan hubataniif, waan beekaniif otoo hin taane sababa namni inni kaan dubbisuuf, sababa namni inni kaan dabtara isaa baatuuf isaanis dabtara isaanii baatanii naanna'u. Halkaniif guyyaa jechuudha. Namni inni kaan yoo dubbisee waan miidhaman waan itti fakkaatuuf yeroo hundumaan dhiphatu. Dhiphachuun isaanii kun garuu gara dubbisuutti, gara ofitti amanuutti, gara hojiitti, onnachiisutti kan geessutu hin ta'in dhiphina isaa akka isaan hin hojjenne isaan godhu. Hojiirraa isaan kan danqu isa godhudha jechaadha. Ofii isaaniitti kan hin amanne barattoonni maal akka hojjetan hin beekanii, karoora hin qabanii, yoom akka hojjechuu qabanis hin beekanii, yeroo ammamiitiifis dubbisuu akka qaban hin beekanii ofii isaaniitiin hin murteessan. Waanuma namni inni kaan godhu waan godhaniif karoora nama isa kaanii keessa of galchanii ofuma asifachi socho'u dhumarratti garuu bu'aa malee hafu jechaadha. Kanaaf waan godhan maal akka dubbisan, yeroo kamitti maal akka dubbisuu qaban walumaa galatti karooruma hin qaban jechaadha. Waanuma namni yookaan barataa inni kaan godhu waan godhaniif karoora mataa isaanii qaban. Kun immoo bu'aa akka isaan hin qabaanne yookaan fiixaan ba'umsa akka isaan hin qabaanne kan isaan godhudha. Fakkeenyaaf namni barataan tokko dabtara isaa baatee yuunivarsiitii keessatti itti naanna'u yoo arganii isaanis dabtara isaanii baatanii naanna'u yookaan laabraarii galuu yoo argan laabraarii galuu. Kan nama dhibu galuu qofatu hin ta'in halkan illee taanaan hirribii yoo isaan qaballee hanga barataan laabraarii keessa turutti hirriba isaanii wajjin wallaansoo wal qabaa turu. Sababiin isaa maaliifi wanti isaan dubbisaa waan jiruuf yookaan dubbisaa hubataa waan jiraniif otoo hin taane barataan inni kaan qo'achaa waan jiruuf isaanis taa'uu dirqama taa'uu akka qaban isaanitti waan dhaga'amuuf barataan inni kaan laabraarii gadhiisee hanga bahutti hirriba isaanii wajjin wallaansoo wal qabanii dabtara isaaniitti jaba baasaa taa'u.
Kana yeroo godhan egaa waan kana hundumaa yeroo godhan tara isaanii baatan yeroo naannaan laabraarii keessa yeroo dheeraaf yeroo turan sa'a 24 daftara isaanii yeroo gaggalagalchanii waan dubbisaniif waan hubatan isaanitti fakkaata malee waa tokko waan hubatan hin qaban. Barattoonni warri kaan waa'ee waan dubbisanii yeroo isaan ol gaafatanii walii wajjin mari'atan illee duwwummaatu isaanitti dhaga'ama. Duruma jalqabumaa kaasee dubbisuuf miti kaayyoon isaanii kan isaan baatan waan ta'eef waan hubatan waan dubbisan waan hin qabaanneef warri kaan waan dubbisan irratti yeroo mari'atan yeroo haasa'an yeroo ol gaafatanii deebisanii isaan kun garuu waan jedhan waan hin qabaanneef duwwaa ta'u. Sammuun isaanii akka duwwaa ta'etti itti dhaga'ama. Irra caalaatti gadduu jalqabu gaama. Dhiphinni isaanii sadarkaa olaanaatti ol guddata. Ammas deemee dhiphinni isaan dhiphatan kun immoo kan isaan onnachiisuuf gara hojiitti isaan kakaasu otoo hin taane haala hin barbaachisne keessa isaan galchuu kan danda'u waan ta'eef yeroo baay'ee wanti gorfamu barataa yuunivarsiitiidhaa fi ofitti amanamummaa qabaachuun barbaachisaadha. Wanta hojjetan hundumaa beekuun yoom akka hojjechuu qaban jechuun hojiin barataa yuunivarsiitii walumaa galatti barachuu, dubbisuu, qormaata hojjechuu, bu'aa gaarii galmeessisuudha. Kanaaf yoom akka qo'atan qo'achuu qaban, koorsiisa kamiin qo'achuu akka qaban, yeroo ammamiitiif sa'aatii ammamiitiif qo'achuu akka qaban ofuma isaaniitii murteessuudha. Kun immoo kan ta'uu danda'u karoora baafachuudhaan. Kanaaf namni kan karoora namni kan baafate keessatti obbuusanii akka karoora nama sanaatti yookaan akka karoora hiriyaa keenyaatti adeemuu jechuun kaayyoo ofiisaatii qaba namni sun waan ta'eef deemee gara kaayyoo keenya achiif gochuutti nu geessuu hin danda'u waan ta'eef bu'a qaboota ta'uu hin dandeenyu. Kanaaf bu'a qaboota ta'uu kan nuti dandeenyu jalqabumarraa kaasee ofitti amanuun nurra jira. Waan goonu gochuu akka dandeenyuuf amansiisuun nurra jira. Waan goonu sana immoo yoom akka goonu maaliif akka raawwachuun nurra jiru eessatti raawwachuun yeroo ammamiitiif raawwachuun akka nurra jiru dursinee karoora keenya keessa kaawwannee akkaataa karoora keenyaatti immoo adeemuu danda'u nurra jira. Kanaaf namni biraa karoora akka nu baasuuf eeguun yookaan immoo karoora namni baafate irra deemuun nu miidha waan ta'eef ofitti amanamummaa qabaachuun baay'ee hedduu barbaachisaadha. Egaan ofitti amanamummaa hin qabnu taanaan namni kaan waan godhaa turree gaafa isaan waa'ee isaa mari'atan waan beekaniif waan hubatan walii wajjin mari'atan nummoo waan qabanne waan hubanne hin qabnu taanaan duwwummaan yeroo nutti dhaga'amu dhiphachuun nutti dhufa. Sodaatu nu qabata. Ari'amuu dandeenya, kufuu dandeenya jennee waan sodaannuuf kana booda waama tokko gochuu hin danda'u jennee of amansiisna jechaadha. Sodaan keenya gara sadarkaa olaanaatti guddachuu danda'a. Sodaa raawwannee dhuma of keessaa baasuutu nurra jiraata. Wanti nama sodaachisu hin jiru. Sodaan jalqaba yeroo sodaannu amanamummaan keenyas diigamaa deema. Kanaaf amanamummaan keenya baduu isaatiif diigamuu isaatiif sababa kan ta'uyyuu jalqabumaa kaasnee ani kana gochuu hin danda'u. Inni kaan waa tokko yoo godhee akka nuun nu miidhutti yaaduu yeroo jalqabnu isarraa eegalaa jechaadha. Kanaaf sodaa kan jedhu keessaa baasuun baay'ee barbaachisaadha. Qaama miidhamtuun Viiktooriyaa jedhamtu tokko dhimma kanarratti sodaa kan jedhu yeroo definition isaa keessu maal jetti? F false, E evidence, A appearing, R real. Kanaaf walitti yeroo dubbifamu false evidence appearing real. Waan qabatamaa hin taane garuu dhugaa fakkaatee mul'atu jechuudha. Kana waa'ee kana yeroon kaasu waan tokko yaadadhe namoonni halkan yeroo dukkanaan deeman sodaatanii dukkana kan sodaatan namoonni akkasii baay'ee jiru. Isaan kun maalidha?
halkanatuma deemanii waa tokko sagalee wayii yoo dhagaan duuba isaanii si'a 10 galagalanii ilaalu. Bitaa mirga isaaniis ni ilaalu. Karaa deeman amma lafa kaaniif gaanitti si'a hedduutiif of duuba galagalanii wanti isaan sodaachisu tokko duuba isaanii akka jiru waan yaadaniif galagalanii ilaalu. Yeroo galagalee ilaalan garuu waa tokko wanti duuba isaanii jiru hin jiru. Si'a meeqa si'a hedduu amma ilaalan keessatti si'a tokkoyyuu wanti jiru hin jiru wanti argan. Eessa jira ree wanti sun sammuu isaanii keessa jira. Sammuu isaanii keessatti sodaa sana waan uumaniif wanti isaan sodaachisu sunis akka jirutti imaajin waan godhanii fi qabatamaatti lafa bu'ee hin jiru garuu sammuu isaanii keessa jira wanti sun. Kanaaf yeroo duuba isaanii ilaalan waa arguu hin danda'an. Akka kana sodaa jechuun false evidence appearing real. Waan ragaa qabatamaa hin taane garuu akka qabatamaatti of mul'isu. Adeemsa barumsa keenya keessatti baruu barsiisuu keenya keessattis akka kana ani kana gochuu hin danda'u, ani qo'achuu hin danda'u, yoon qo'adhe naan galuu, dubbisee hubachuu hin danda'u, gireedii gaarii yookaanis qabxii gaarii galmeessuu hin danda'u, barumsi kun cimaadha, barumsi yuunivarsiitii cimaadha, barsiisaan akkasii amallisaa akkasii, barsiisaan kun natti hammaate yookaanis hamaadha jedhanii oduu hin jirre fuunee guurree isaan kaan ofii keenya uumne isaan kaan immoo bakka irraa funaannee sammuu keenya ragaan taaneen guunne maal uumuu jalqabna jechaadha. Wanti nama sodaachisu tokko akka jiru sababa wanta nama sodaachisu sana immoo konfiidensiin keenya yookaan immoo itti amanummaan keenya hin diigama. Den maal ta'uu jalqabna jechaadha. Waanuma namni godhu gochuurra kan darbee waan ofii keenya hin goonu. Dhumarrattis bu'aa qabaachuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf ofitti amanamummaa qabaachuun kana nan godha. Waan namni godhu gochuu hin danda'a. Anis sammuu qaba. Dubbisee hubachuu hin danda'a. Waggaa tokkoffaa gara waggaa lammaffaa gara sadaffaa darbuu hin danda'a. Qabxii sararayyuu darbee qabxii olaanaa galmeessuu hin danda'a. Jennee of amansiisuun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf sodaaf of keessaa balleessuudha. Ka'umsi ofitti amanamummaa dhabuu jalqaba irratti sodaa. Odeeffannoo hin taaneen uumnes taane namarraas guurree sammuu keenya keessa guunnee waan qabatamaa hin taane uumnee isaa wajjin wal'aansoo yeroo utuu wal qabnu yeroon keenya gubataa jechaadha. Inni biraa yeroo karoorfannullee dandeettii keenya gadi buusnee waan salphaa waanuma gadaanaa karoorsuu hin qabnu. Kanaaf ofitti amanamummaa dhabuun yeroo baay'ee gara kanatti nama geessa. Namni ofiisaatti hin amanne barataan ofiisaatti amanamummaa hin qabaanne baay'ee gad of buusa. Fakkeenyaaf caan dhabuu jedha. Barataan yeroo baay'ee barataan tokko caan dhabuu ka'umsumarraa caa karoorsa. Egaa kun ofitti amanamummaa dhabuudha. Maaliif A argachuu hin danda'u, B argachuu hin danda'u yookaanis qabxii olaanaa caa wal ta'e galmeessuu hin danda'u kan koo caadhumaa jedha. Kun ofitti amanamummaa dhabu. Safaree ofii kenna jechaadha. Gita isaa gadi buusee murteesseera jechaadha namni kun. Akkas ta'uu hin qabnu. Maaliif sammuu qabna, yeroo qabna, dubbisuu dandeenya, fayyaa amma qabaannetti ol kaasnee guddisnee karoorsuudha. Caan dhabu yoo jennee caa of ilaannee ofitti amanamummaan keenya gadi bu'eera. Akka tasaa caa gadis bu'uu danda'a jechaadha. Qabxiin keenya garuu Aadhaaf hin hojjedhaa yookaanis Baadhaaf hin hojjedhaa yookaan immoo simisteeruma guutuu koorsii hundumaa A fiduun qaba, 4 fiduun qaba jedhee namni karoorsuu duwwaa osoo hin taane akka karoorichaatti yoo hojjete cimee jabaatee yoo hojjete waan dhabuuf hin qabu. Sababiin isaa qabxii namatu namaa kennas miti, namatu nama dhowwatas miti.
abbaatu karoorfata akka karoora sanaatti immoo hojjeta yoo hojjete argata jechaadha. Kanaaf yeroo tokko barattoonni maal jedhu daanaa kennee barsiisaa baluu jedhu yookaan effii naa kennee jedhu yookaan immoo caanaa kennes hin jedhu. Gaafa aaf baa argatan immoo baan argadhee aan argadhee jedhu. Gaafa ol ka'u isaan argata. Gaafa gadi bu'u garuu barsiisaatu kenne. Akkasitti yaadu kun dogoggora. Barsiisaan qabxiin kennu beekumsa kenna. Qabxii kan argatu garuu barataa sanatu hojjetee fidata jechaadha. Kanaaf hojjetanii fidachuudhaaf immoo ofitti amanamummaa hedduu barbaachisaadha. Ofitti amanamummaa qabaachuun nurra jira. Nan hojjedhaa nan argadha. Kanaaf karoora ni jedhame egaa aadhaaf yoo karoorsine yookaan foorii fiduudhaaf yoo karoorsine karoorri duwwaan immoo gahaa miti waan ta'eef jabaannee cimnee isaaf yoo hojjenne why not maaliif hin argannu. Amma namni nuu kennus nu dhowwachuus hin dandeenyetti wanti sun harkuma keenya keessa hanga jiraatetti amaanee fidachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf jalqabarraa kaafnee gad of buusuun gadi qabnee gadi buufnee dandeettii keenya gadi buufnee aanaa fi fooriin kan nama biraa akka ta'etti nummoo nama sanarraa gadi akka taanetti kanaaf nuuf kan malu immoo qabxii isarraa gadi ta'etu nuuf mala jennee gadi of xinneessuun maddi isaa madda ofitti amanamummaa dhabuudha waan ta'eef kun raawwatee ta'uu man qabu ofitti amanamummaa keenya jabeessuutu nurra jiraata. Inni biraa wanti hubachuu qabnu asirratti ofitti amanamummaa fi ofitti amanamummaa daangaa olii over confidence ofitti amanamummaa over confidence ofitti amanamummaa daangaa darbe garaagarummaa isaan kana lamaanii beekuun barbaachisaadha. Self confidence inni baay'ee barbaachisaadha. Akkuma sila dubbataa ollee guddifachuu tunurra jira. Yoos qabxii gaarii qofatu hin ta'in bu'a qabeessa taana walumaa galatti. Ofitti waamanne sodaa yoo hin qabaanne cimnee hojjennee fi karoora yoo qabaanne jechaadha. Isaaf immoo bu'uurri nan danda'a kan jedhu ofiitti himuu hin danda'u isa jedhu of keessaa balleessuu. Al tokko immoo daangaarra kan darbe ofitti amanamummaan immoo inni bu'aa kan nuu fiduutu hin taane dhibaa'ota akka taanu nu godha. Fakkeenyaaf humnaa ol ofitti amanna yoo ta'e koorsa outlaayinii ilaallee koorsa outlaayinii kanarra kan jiru qabiyyeen barnoota isaa baay'ee gadaanaadha. Kunimmaa salphaadha. Kanaaf yeroo balleessuun irra hin jiru. Kana taa'ee qo'achuun irra hin jiru. Walumaa galatti barumsi yuunivarsiitii keessa jiru salphaadha. Kanaaf yeroo gubuun irra hin jiru. Akkasumatti iyyuu kutaa magalee duwwaa baradhee utuu yerootti kennee hin qo'atin iyyuu darbuu nan danda'a. Wantoota akkasii keessumaa immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gara gadiitti cimaa yoo kan taane yoo ta'e yuunivarsiitii yeroo gallu qabxii olaanaa galmeessinee seenne yoo ta'e ciminni keenya olaanaa yoo ta'e cimina keenya isaa gara gadiitti kutaa gadiitti qabnu sanarratti hundoofne qabiyyee barnoota ammaa barachuuf itti adeemnu immoo ilaalle kunimmaa salphaadha. Anaa wajjin wal nan madaalu ani cimaadha kun salphaadha waan ta'eef baay'ee itti dhiphachuun baay'ee qo'achuun nan barbaachisu yoo jenne kun ofitti amanamummaa humnaa olii yookaan daangaarra darbe waan ta'eef over confidence isa inni waan ta'eef kun immoo nu miidha. Dhibaa'ota nu taasisa walumaa galatti. Kanaaf ofitti amanamummaan yookaan confidence inni kan nu hojjechiisu kan nu onnachiisu enerjii kan nuuf kennu waan gaariif akka hiixannu karoorsinu bira ga'uuf amaanu kan nu godhu yeroo ta'u
over confidence yookaan immoo ofitti amanummaan daangaarra darbe immoo dhibaa'ota akka taanu waan hundumaa tuffannee akka irra darbinu iddoo akkatti hin laanne nu godhaa. Dhumarratti garuu rakkina nutti fida. Qabxiin keenya akka gadi bu'u waan yaadame gadi akka taanu dhimma kana ilaalchisee barsiisaan wajjin barsiisnu tokko waa'ee kanaatti kaasennaan nama muuxannoo isaarraa waa tokko natti himee ture. Maal jedhee baranni digirii jalqabaa barachuudhaaf Yuunivarsiitii Finfinnee seenee galmaa'ee koorsonni isaan baratan adda baafamee itti himamee barsiisonni ramadaman sun immoo koorsaa outlaayinii kennanii isaanii wal baranii koorsaa outlaayinii sana gaafa laalu qabiyyeen koorsaa outlaayinii sanarra jiran baay'ee hedduu itti salphate akka inni ilaaletti jechaadha. Egaan keessa gadi galee ilaale tun ta'in qabiyyee maachumarraa caqafamanii jiran ilaale malee gadi fageenya isaa keessa gadi lixee miti. Kana ilaaluudhaan maalin jedhee kana edda barumsi yuunivarsiitii kana taanaan immoo har'umatuun qorameyyuu ba'aa argachuu nan danda'a jedheen of amansiisee jedhe. Ergasii kaasee daree yoon seenillee garuu iddootti kennee qo'achuu hin barbaanneen qo'anneesii nan dhiisee kutaama seenuudhaan barachuudhaan kana deebisuu nan danda'a jedhee waan of amansiiseef amma dhumaatti akkasitti na deeme seemistera sana guutuu jedhee dhumarratti garuu inni yaadeef akkaataan itti yaadeef wanti inni argate garaagara ta'e. Qabxiinsa baay'ee jalaa gadi bu'ee kanarraa kan ka'e baay'ee akka dhiphatee baay'ee akka na'ee natti himee ture. Maal jechuu barbaadeenii innis kan naa kaase ofitti amanummaan daangaarra darbee humnaa ol ta'ee akka nama miidhu wantoota gadi fageenyaan nutuu waa'ee isaanii hin beekin wantoota hundumaa akka tuffannee irra darbinu akkas nu godhaa malee hojiidhaaf nu kakaasu waan ta'eef daangaarra kan darbe yookaan humnaa ol kan ta'e ofitti amanummaa qabaachuun immoo karaa biraa miidhaa akka qabu hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf mudannoo isaa kanarraa kana baruu hin danda'ama waan ta'eef nus turtii yuunivarsiitii keessatti qabaannu irratti barnoota keenya kan barannu hundumaa haalaan ilaaluun gadi fageenyaan ilaaluun dhimmoota koorsaa outlaayinii irra jiran qofatu hin ta'in gadi fageenyaan maala wantoota barannu sana ilaaluun barbaachisaadha. Xiyyeeffannaatti kennuun barbaachisaadha. Ofitti amanummaa keenya guddisuun nan hojjedha. Akkuma kootiin dhaabbadhee of danda'ee nan hojjedha. Hojjechuurrayyuu darbee qabxii olaanaa fi ga'aa ta'e galmeessee nan darbaa gara ittaanutti. Isarrayyuu immoo darbee amma dhumaatti deemee nan eebbifamaa. Eebbifamuurrayyuu immoo darbee badhaafamuyyuu nan danda'a. Kana wanti na dhorku hin jiru jennee ofitti yoo amanne ofitti amanummaa yoo qabaanne akka karoora keenyaatti hojjenna. Akka karoora namaatti otoo hin ta'in namni waan tokko raawwateef raawwannatu hin ta'in akka karoora keenyaatti raawwanna. Kanaaf egaa maal goona yeroo hojjechuun nurra jirutti hin hojjenna. Yeroo qo'achuun nurra jirutti hin qo'anna. Yeroo boqochuun nurra jirutti immoo boqonna jechaadha. Yeroo rafuun nurra jirutti sammuun keenyas boqonnaa barbaada waan ta'eef akkuma sila jedhee namni waan dabtara baateef qofa baanna taanaan namni waan dubbise qofaaf teenya taanaan badduu waa lama baddee wanti jedhamu tokko jira. Maanni qo'annee wanti hubanne hin jiru rafnees hin boqonnu. Isa har'aafis hin taane isa boriifis hin taanu. Sababiin isaa har'as hin dubbisnee waan hubannu hin qabnu borillee akka hin dubbifneef immoo boqochaa hin jiru sammuun keenya jechaadha. Kanaaf wanti gochuun nurra jiru sammuu keenya hin dadhaba waan ta'eef boqonnaan barbaada. Har'a
waan dubbisuu qabnu akka karoora keenyaatti dubbisna. Namni inni kaan taa'ee yoo bulees waan barbaade yoo godhees dhimma keenya mitin. Har'a waan dubbisnu waan hubachuu qabnu raawwanna. Yeroodhaan immoo boqonnee isa boriitiif immoo of qopheessina. Sababiin isaa har'uma waan dubbisneen waggaa guutuu yookaan simistira guutuuf waan ta'u hojjenna waan hin taaneef sammuun keenyas akka hin dadhabne bor immoo dalaguu kan hin dadhabnee fi boqochuunis baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Kanaaf walumaa galatti xiyyeeffannaan gorsa koo har'aa viidiyoo kanarratti akka barataa yuunivarsiitiitti wanti nuyi gochuun nurra jiru kan beekuun nurra jiru fi raawwachuun nurra jiru maali? Ofitti amanamummaa keenya guddisuu nan danda'a ofiin jechuu raawwachuu nan danda'a ofiin jechuu ofuma kootiin dhaabadhee of nan danda'a isa jedhu kana guddifachuuf gabbifachuun nurra jira. Yeroo kana gaa waan gaariif karoorsina akka karoora keenyatti hojjenna dhumarratti bu'a qaboota taanoo kaanis milkaa'ina arganna jechuudha. Akka kanaan akka deemnu isin gorsa kanatti gaan itti fayyadamtu jedheen abdii qabaa. Viidiyoo har'aa keessaa gorsa har'aa keessaa waan hedduu akka barattan abdiin qabaa. Sar'aa asumarratti yeroo raawwannu yeroo ittaanutti mata duree lammaffaatiin gaan yeroo darbe viidiyoo isa jalqabaa keessatti akka seensaatti wantoota ta'uu qaba wantoota beekuu qabnu kan jedhu isinii dhiyeesse. Har'a immoo isa jalqabaa sana keessatti egaa iccita milkaa'inaa barattoota yuunivarsiitiif kan jedhu akka seensaatti yaada isaa isinii kaaseen ture. Har'a immoo milkaa'ina sanaaf egaan wantoonni beekuu qabnu bu'uura kan ta'an maal fayyisa jedhu tokko lama jennee itti adeemnaa. Har'as tokkoffaa isaa jalqabnee isa ittaanutti lammaffaa isaa itti fufnaa. Adda addaa akkasiin jalaa hin ciccine guutummaatti odeeffannoo kana guutuutti argachuudhaa fi wantoota ani walitti fufiinsaan viidiyoo kanarratti isinii dhiyeessu akka gorsaatti hunduma isaa isin bira ga'uu qabaa. Itti fayyadamuus qabdu. Kun egaa gorsa koodhaa. Warra kaaniifis sheer godhaa. Ofii keessanis follow godhaa itti fayyadamaa. Har'aaf asuma irratti dhaabnaa. Galatoomaa. Yuutuubii Gumii Raayyaa maatii ta'a.